Waa'ee olaantummaa kitaaba qulqulluu lallabnaan lammatanaaf feeruu didanii jedhu luba Dooktar Gammachiis Buubaa. Luba Dooktar Gammachiis Buubaatu akkas jedhan waggootaniin dura bara 2009 akka lakkoofsa Awurooppaatti biyya Ameerikaatti sagantaa guddaa Reformation Sunday guyyaa haaromsa waldaa kiristaanaa tokko irratti Washington DC National Cathedralitti akka ani lallabuuf waamame. Anis carraan kun carraa guddaadha. Carraa guddaa akkasii kana irratti immoo dhugaa Kiristoos lallabuun qaba jedheen dhiyaadhe. Akkuma suuraa kana irraa mul'atu jalqaba hamma dhumaatti kitaaba qulqulluu ol qabee macaafni qulqulluun sagalee Waaqayyooti. Aadaa dubbii fi yaadni namaatiin olii nuti biyya lafaa akka fakkaannuuf osoo hin taane ifaaf soogidda akka fakkaannuuf waamamneerra jedhe. Olaantummaa sagalee Waaqayyoo lallabee ergaa koo xumuradhe. Isaan keessaa kitaabni qulqulluun dubbii sagalee Waaqayyooti jedhanii olaantummaa isaa kan hin fudhanne baay'een turaniiru. Ergasii lammaffaa bakka sana irratti tajaajilaaf hin waamamin hafe. Garuu ergaa dabarfachuu qabus dabarfadheeraa jedhan. Gaaffii fi deebii mo'aatiif irratti qophii ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu Kiristoos taasisame irraati kan fudhatame irratti. Ergaan kun anaanis waan tokko na yaadachiise. Waggoota muraasaan dura waldaa kiristaanaa tokko irratti tajaajilaaf affeeramee deemeen waan dhaloota ammaatiif ta'u jedhu mata duree waa'ee qulqullummaa irratti ergaa kiyya dabarsee xumuradhe. Xumura sagantichaa irratti maanguddoon tokko dhufanii ilaa mucaa koo ati ergaa kee dabarfatteettaa ergaa dhaloonni kun hin barbaanne garuu kan dhalootaaf barbaachisu dhiyeessitee eebbifame. Baay'een isaanii waan dhalootni ammaa barbaadu duukaa fiigu waan ta'eef lammaffaa deebisanii waan si affeeran natti hin fakkaatu ati galuu tajaajila keetti jabaadhu naan jedhan. Dhugumaa akkuma isaan jedhan lammaffaa deebisanii ana hin affeerre. Anis dhoksaa kanaan dura waan hin beekneef ergaa dabarfachuu qabu dursee dabarfachuu kiyyatti guddoo gammadeenii ilaa yaafira kiyyaa namni dhugaa dubbatuu fi dhugaaf dhaabbatu keessattuu addunyaa har'aa keessatti bakka hin qabu. Ni jibbama, ni dhiibama, maqaasaatu waan hin taaneen xureeffama. Kanumaaf gooftaa Yesus Kiristoos waa'ee jibba biyya lafaa biraa nurra ga'uuf jedhu akkas jedhe. Yesus itti dabalees biyyi lafaa yoo isin jibbe isin dura akka ana jibbe beekaa. Kan biyya lafaa utuu taatanii biyyi lafaa akka kan isaatiitti isin jaalata ture. Amma garuu anatu biyya lafaa keessaa isin fo'ate malee isin kan biyya lafaa waan hin ta'iniif biyyi lafaa isin jibba. Waa'ee makanaa ilaalchisee ergamaan Phaawulos ergaasaa lammaffaa Xiimotewos 3 irratti namoonni bara dhumaa waan gaarii ta'e akka hin jaallanne dubbii dhugaa fi araara akka jibban dubbata. Kanaafuu fira kiyyaa barri kun bara dhumaati, addunyaanis gara dhumaatii fiigaa jirti. Namni baay'een garuu kan hubachaa hin jiru. Ati garuu jibbamtus, dhiibamtus, tuffatamtus, ari'atamtus dhugaa dubbachuu keetiif karaa baay'een miidhamtus dhugaa dubbachuu kee, dhugaaf dhaabbachuu kee, dhugaaf jiraachuu kee hin dhiisin. Dhugaan hin qallatti malee hin cittu. Guyyaa dhumaatti Waaqayyo hojii hundumaa gaarii ta'us hamaa ta'us wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaaf firdii ni kenna. Lallaba boqonnaa 12:14. Inni abbaan dhugaa gooftaan Yesus Kiristoos deebi'ee dhufuu ga'eera. Yeroo dhufutti hundumaaf akka hojii isaatti ni kaffala. Kanaafuu jabaadhu hamma dhumaatti dhugaadhaaf dhaabbadhu. Kan kana barreesse Wandimmaageenyu Deessaa Biddireetii akkasumas Mo'aa TV irraatii ergaa dabarfame fudhanneerraa. Waaqayyo bara baraan isin haa eebbisu. Hin danda'amu moo hin danda'amu? Hin danda'amu moo hin danda'amu? Kanuma dubbiinsa. Hin danda'ama jettee ati balbala bani malee hundumtuu hin danda'ama. Balbala bani jedhaanii ollaa keessanii. Balballi isaa hin danda'amaa kan jedhudha. Yes we can jedhe Obaamaan. Yes we can. Mo'uu hin dandeenya. Pirezidantii ta'uu hin dandeenya. Sooromuu hin dandeenya. Hin danda'amaa jedhe hin danda'ame. Hin danda'amaati jennaan hinuma danda'ama. Hirkadhuuti mee hin danda'ama jedhe. Ilaa haala har'a keessa jirtu, mana har'a keessa jirtu, hojii har'a keessa jirtu, qalbii har'a keessa jirtu, yaaddoo har'a keessa jirtu cabsitee keessaa ba'uun hin danda'ama. Hin danda'ama moo hin danda'amu? Hin danda'ama moo hin danda'amu? Sa'aatii beellamaatti bilbilee konsaltantii. Hello, abaluun jedhama. Xiyyaara konsaltantii xiyyaaraatii waa'ee bittaaf gurgurtaa dubbanna jedheeni. Kanaaf immoo kan na dhibu maayikiroofoon isaa oon godheen haasofsiisa. Haati manaan hin maraatte moo hinaan jette. Egaa gaaffiin hiyyeessaa maal akka ta'e beektu miti yeroo hundumaa. Meeqa xiyyaarri gatiinsaadha? Gaafuman jalqabu
meeqaan natti gurgurtu xiyyaara gatiin isaa meeqaan jedhu amma waa'ee gatii dubbanna tun taane gatiin dhuma irratti dubbanna aynataati barbaaddu dubbanna jalqabaa jedhe diskashinii isaa ilma dheeresse namichi asii Addis Ababa isa buumoo dura Awurooppaa bu'ee Addis Ababa buumoo isa nama meeqa butu isa keessa ciisan immoo isa keessa nyaatan immoo isa paasenjarii meeqa baatu immoo isa baay'ee fiigu immoo isa fiiwulii hinuma tarattare namichi isa gaariinsaa meeqa gatiinsaa abeet gaaffii Afrikaa kanuma miti egaa akkan gaashan qabne shakkuutti ka'e namichi ituma inni laaffisin baay'ee diskashiniin keenya xinnoo dheerachuu waan danda'uuf wal arginee haasofnu gaafa sanbata guddaati kunii gaafa dafnu wal arginu baay'ee gaariidha jennee hin cufne natti galagaltee haati manaan koo fayyaadhaati garuu naan jette eeyyee fayyaadha eessa qubachiifta jette eewutu oofaa jette attamitti binnaa jette argitanii kaleessa waa'ee awurooppilaanii iyyuu hin haasofne har'a xinnoo fooyyofneerra waa'ee eessa qubachiisna haasa'utti kaaneerra jechuudha. Namichi paayilatoota leenjisu ofiis xiyyaara oofu namni guddaan tokko yeroo hundumaa baay'ee walii wajjin dubbannaa gaafa sanbata guddaa waldaa booddee dhufeetu ilaamee Dooktar Gammachiis jedha haadha manaa koo wajjin dhaabanna yeroo hundumaa waa'ee tajaajila keetii yaada karuma kaman si wajjiniin dhaabbadha jedhee yaada karuma kamiin si gargaaru laataa jennaan argiteeri argame inni oofuun jedheen haadha manaa koo hin danda'amu moo hin danda'amu kanuma dubbiinsa hin danda'ama jettee ati balbala bani malee hundumtuu hin danda'ama balbala bani jedhaani ollaa keessanii balballi isaa hin danda'amaa kan jedhudha yes we can jedhe Obaamaan yes we can mo'uu hin dandeenya pirezidantii ta'uu hin dandeenya sooromuu hin dandeenya adii kana achi dhiibnee mana ishee keessatti mo'uu hin danda'amaa jedhe hin danda'ame hin danda'amaati jennaan hinuma danda'ama hirkadhuuti mee hin danda'ama jedhe ela haala har'a keessa jirtu mana har'a keessa jirtu hojii har'a keessa jirtu qalbii har'a keessa jirtu yaaddoo har'a keessa jirtu cabsitee keessaa ba'uun hin danda'ama hin danda'ama moo hin danda'amu hin danda'ama moo hin danda'amu jireenya namaa keessatti umuriin namaa yoo baay'ate waggaa 70 yoo isarra caale waggaa 80 waggaa 70 jechuun guyyaa 25,000 jechuudha guyyaa 25,000 duwwaa guyyaa 25,000 duwwaa waggaa 80 jechuun guyyaa 29,500 jechuudha ishee kana duwwaa qabda guyyaa 25,000 isheen iyyuu dhalaan deemtu hirrataa deemti isa kaaniif guyyaa 10,000 tu hafe isa kaaniif guyyaa kaalkuleet gochuutti rakkatina amma sammuu keessan hin cinqinaa guyyaa ishee qabdu kana hoogganaan tokko yookiin namni tokko mul'ata fudhate nan nagadaa nan baradhaa nan fuudhaa nan heerumaa nan qotaa nan deemaa jedheedhuma mul'atuma xinnoo ishee fudhatee yeroo manaa ka'u yommuu lafaa ka'u diinni akka itti dhufu this is a fact miti kuni jaallatames jibbames there is an oppositionii kana beekuu barbaachisummaan isaa attamitti emphasize gootee amma achirratti oppose nu godhan suni nuti wise gaafataanu akka opportunity itti fudhachuudha akka nama tokko jechuudha because nu guddisu caalaatti sharp nu godhu yeroo tokko maaltu ta'edhan titisatu ilmee ishee walitti qabdee leenjisuu baateedhan leenjisuu baatee leenjistee gaafa tokko immoo kophaa ishee ergite takka gaafa ergitu immoo isheenis kophaa deemtee fiigdi mana nyaataa keessa fiigdi bakka nyaati jiru fiigdi waa barbaaddatte namni hunduu ishee ajjeesuudhaaf jedha isheenis jettee itti tolee bashannantee galtee harmee isheetti himte harmee har'a baay'ee natti tolee namni hundumtuu harkaan rukutaa oolee namni ishee ajjeesuudhaaf harka rukuta isheen garuu akka mooraaliitti fudhatte kanaafuu just like that kanaafuu akka opportunity itti fudhachuudha atoo Goliyaatiin jiru ta'e Daawit akkas maqaan isaa ol hin ba'u atoo slavery biyya Egypt sun hin jiru ta'e atoo immoo Red Sea sun hin jiru ta'e Museen silaa ol hin ba'u atoo crisis biyya Egypt sun hin jiru ta'e Yoosef silaa hin beeknu kanaafuu crisis problem challenge jiru akka opportunity itti fudhannee namoota lololan Sanbalaaxiif Nehemiyaan Sanbalaaxiif Xoobbiyaan akkasumas Geeshem fa'a contribution mataa isaanii qaba akka Nehemiyaan bahu maqaa isaa promote godhan kanaafuu nuti isaaniin frustrate ta'uutu hin ta'in akka opportunity itti fudhannee forward move gochuu baay'ee galatoomii torban sadan har'aa biyya Israa'elan ture yeroo biyya Israa'el ture
dallaa sana namichi na daawwachiisaa ture ilaa dallaa kana kan Nahimiyaan ijaareedha naan jedha. Dallaa Nahimiyaan ijaareedha. Dallaa Nahimiyaan ijaareedha. Dallaa Nahimiyaan ijaareedha. Dallaa Nahimiyaan ijaare sana akka inni ijaarree fi jarri baay'ee yaalan baay'ee itti duulan baay'ee kanaafi akkamittiin ijaaraa ture harka tokkoon gadduumi yookiin madooshaa harka tokkoon immoo billaa. Eegoo